السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان ورمو كان الدنيا كان رترجمتن بكم جرتنتي نجينيكو إسناجو سنجتا حاسة طيبة حسني بركوما لما فكود سجل جل أرتستي بكما عمر سليماني إرتي أنا قالوا إسارتي سينا قوتتا قدي بوتي لمي في إفسا تورتي nama kana jechuun hin beetanii seenaa isii xayyibaa sanii jechuun gootitti daangaa hin qabne ta'onnee sibiilaa sanyii haajamsaaddoo sanyii nadhii gammadaa gootitti ija barbadaa sanyii abishee garbaa yeroo isiin dubbattu mi'aan akka dammaa seenaa isii namni hin beenne hin jirta waan ta'eef haasa bara 2000 kuda sagal gala artisti Umar Suleimani irratti isin taasifte akka armaan gaditti akka dhageeffatan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Gootonni baddaa baalee kanneen akka Haji Adam Saaddoo, Hussein Bulee, Waaqoo Guutuu, Leenjisoo Diggaa, Aliyyuu Cirrii fi kanneen birootis lammiif qabsaa'uun kabajaa akka ta'e maalummaa fi faayidaa iccitii sabaa eeguu tokko ta'anii akka kumaatti yaaduu kuma ta'anii kaayyoof galma tokkoof qabsaa'uu ofii dafqanii orma gabbaruu salphina ta'uu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa oromummaan amantaa dabalatee waan kamiyyuu ol akka ta'e diina yeroo eeganii dadhabina isaa hubatanii dalgaan itti seenuun akka barbaachisu nu barsiisaniiru nu dhaalchisaniiru. Hangaftoonni artistoonni Oromoo hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee seenaan bara baraan isaan yaadatu qabu. Har'a simannaa gooticha kanaa yoo goonu gootota artistoota Oromoo kanneen akka Wasanoo Diidoo, Laggasaa Abdii, wallistoota Afran Qalloo, Abdullaahi Jirmoo fi kanneen maqaa hin dhayne lubbuun dabranii fi lubbuunis jiran kallattii hundarraa kutaa fi amantaan osoo waliin qoodin saba isaaniitiif hiyyoomanii aarsaa kaffalanii dhaloonni har'aas qabsoo isaanii akka dhaallu nu taasisan hunda yaadannee dhaloota har'aaf ergaa dabarsuu qabna. Sababiin isaatis tokkummaan Oromoo wal jaalalaa fi wal kabajni hundee duudhaa Oromoo ta'ee akka jiraatu haqa dimokiraasii fi olaantummaa seeraaf daandii sirrii irra dhaabbatanii obsaan qabsaa'uun hammam akka ulfaatuu fi firiin isaa immoo hammam akka mi'aawu sirboota seenaa artistoota keenyaa irraa waan baranneef isaantu warra har'aatiifis bu'uura waan ta'aniif gama biraatiin artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleeman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo tokkichi abba karaa ogeessa aartii qofa osoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Haqa saba isaatiif falmatee gootummaa fi xiiqii dhaloota har'aa barsiisee jira. Artistii sagaleen isaa lammiif da'aa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haafuuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf. Kabajamtoota keessummoota sagantaa kanaa guyyaan kun akka dhufuuf wareegamni qaqqaaliin kaffalamee jira.
lammiiwwan keenya bilisummaa saba isaaniitiif falman carraan isaanii kuun mana hidhaa inni kaan ajjeechaa qaamaan hir'achuu bahanii gala hanqachuu kuun ammoo godaansaaf saaxilamuun qe'een maatii ona ta'ee jira. Artist Umar Suleemaanis doorsifni diinaa sitti hammaatee otoo hin jaalatin biyya abbaa keetiitii baatee har'a ammoo yommuu aduun bilisummaa Oromoo fi Oromiyaaf baatu dachiif sammiin Oromiyaa bilisoomtu rakkoof bal'oo hunda keessa dabartee lubbuun jiraattee har'a biyya keetiif ga'uu keetiif irra deebee maqaa kootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin baga of galte baga biyya abbaa keetiitti deebite anaa galu siin jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi paartiin keenya ODP'n ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gahee gumaachan hundi gara biyyaatti akka galaniif waamicha yoo taasisuuf lammiiwwan keenya akkaa fi bakka fedhii isaaniitti bilisaan akka jiraatan bu'aa injifannoo argame irraa akka dhandhamanii fi hundaa ol jijjiiramaan argame kana akka utubaniif carraa kanaan lammiin keenya hundi maqaa qabsootiin hiraarfamaa ture biyya isaatti deebi'ee tokkummaan Oromoo kana caalaa akka jabaatuuf tumsa Oromummaa isaarraa eeggamu akka bahuuf jijjiiramaan argame waliin taanee akka ceesifnu fedhii qabnurraa kaaneeti. Kabajamtoota keessummootaa fi hirmaattota sagantaa guyyaa har'aa kana irratti argamtan hunda kana booda Oromiyaan lafa itti godaanan malee lafa irraa godaanan abadan hin taatu. Kana booda Oromiyaan lafa irratti hojjetanii qabeenya itti horatanii itti durooman malee lafa qabeenya ofii irratti hiyyooman hin taatu. Kanaan booda Oromiyaan akkuma kaleessaa lafa handhuura wal jaalalaa wal kabajaa fi lammiin hundi mirga qixxee qabatanii gaaddisa sirna gadaa jalatti hegeree naannoo fi biyyaa itti sirreessanidha malee lafa qaxxaamuraan itti badhaadhan hin taatu. Kana booda harmeen Oromiyaan naannoo dhalataan Oromoo akka keessummaa yookaan lammii lammaffaatti itti ilaallamu osoo hin taane qabeenya uumaan nu badhaase irratti beekumsaa fi carraa qabnu fayyadamnee uummata keenya boqonnaa biraatti yeroo ceessuuf nu ta'a. Seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti madaalliin isaa olaa caaluu malee Oromoo ta'ee aarsaa kan hin kaffalle hin jiru. Kanaafuu yeroon kun saba keenyaaf yeroo murteessaa ta'uudha olitti yeroo tokkummaa keenyatti jabeeffannuudha malee yeroo walitti gaarrifannuu fi wal gufachiifnu ta'uu hin qabu. Sababni isaas tokko kophaatti gufataa kun immoo gufachiisaa ta'uu hin danda'u. Wal qabannee kufna waan ta'eef. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhageeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa kana caalu akka galmeessifnuuf furtuu milkaa'inaa harkaan itti gahanneedha malee kan gamana dhaabbannee wadaroo walirratti harkisnuu miti. Kabajamtoota keessummoota amma yeroo itti boonyee wal boochifnu osoo hin taane yeroo aantummaa fi quuqamaan saba keenyaaf qabnu bakka jirru hundatti hojiidhaan yookaan qabatamaan itti agarsiifnuudha. Fuuldurri keenya ifa. Kana booda gaarreen keenya lafa du'a dheessuuf yookiin ajjeesuuf itti dhokannu osoo hin ta'in lafa qabbanaa coba sammuu itti barreessinee dhaloota itti barsiifannu ta'uu qaba. Kana booda qabeenya uumaan nu dhaalchise irratti hojjennee uummata Oromoo diinagdeen mataa isaa ol qabachiisuu qabna. Kana booda naannoon Oromiyaa kaabaaf kibbaan bahaaf dhiyaan guutummaan madda haata turizimii fi investimentii babal'aadhaan carraa hojii dargaggoota keenyaa uumuu fi diinagdee keenya jijjiiruu itti hundeeffannu ta'a. Hawwiin keenya kun akka dhugoomuuf yeroo kamiyyuu caalaa mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaa hirmaachisuun hojjechuu irratti argamna.
Artistoonni keenyas akkuma dirree qabsoo hadhaawaa kaleessaa keessatti walaloo walaleessitanii muuziqaa qindeessitanii fakkiif bobbocaan akkeessitanii fakkeessitanii seenessuuf seenaan waraqaaf qalama wal qunnamsiiftanii fiilmiif tiyaatiraan booharsaa barsiisaa roorroo falmaa dhaloota onnachiisaa akka daandii injifannoo irra geenyu nu maddii hiriirtan shira xaxxuu farra jaalalaaf tokkummaa saaxilaa xawalwaallee tokkummaa keenya diiguuf wixxifatu of keessaa ungulaalaa tokkummaa wal jaalalaa fi wal kabajaa ittiin beekamnu dagaagfachaa kan har'as waan gabrummaa keessa jirru itti fakkaatee burjaajee cinaa dhaabbatee nu ilaalu barsiisaa gorsaa wal bira haa dhaabbannuun jedha. Dhumarrattis irra deebi'ee artist Umar Sulaiman tokkichi abbamaraa kormichi hambaa